kabajamtoota daawwattoota Hegeree News Network ammaan tana bakki itti argamnu kuni City Hall magaalaa Torontooti. Uummanni Oromootii fi uummanni Tigreedhaa waliin bakka kanatti hiriira guddaa bahanii mootummaa biyya tanaatii fi mootummaa addunyaatti iyyachaa jiranii karraan tana bahanii fi as jiraniifis kana ammaan tana gaafii takka nama tokko wajjin dubbannee gaafii tana isin dhiyeessuu deemna. Hiriira nagaa sabaa fi sablammoota biraa wajjiniin Oromoon naannoo Kaanadaa guutuu kan Torontootis dabalatee waan goonuuf san irratti argamne mormii balaa biyya keenya irra gahaa jiru mormuudhaaf mootummaan Abiy ummata keenya gidiraa fixaa waan jiruuf san balaaleffachuudhaaf dhufnee ummata keenyan immoo sin cinaa jira jechuu darbeetis immoo mootummaa Kaanadaa walumaa galatti saba addunyaa rakkoo Oromoo akka hubatan rakkoo sabaaf sablammoota hundaatu akka hubataniif iyyannaadhaaf wanni har'as dhufnee fi dhugaatti dhumaatiin uummata keenya waggaa 150 dura jalqabee har'a immoo caalaatti itti fufaa dhufee sanyiidhuma Oromoo lafarraa dhabamsiisuudhaa fi adeemmi biyya keessatti Abiyyi godhaa jiru naannoo Walloo irratti naannoo lixa Oromiyaa Wallaggatti Gujii bakka hundatti naannoo Karrayyuutti sammuu Oromoo ilmaan Oromoo mataa qaban hunda dhabamsiisee biyya Oromiyaa jedhu dhabamsiisuudhaaf yeroo dhumaatiif muratee waan ka'eef haala kora mormuudhaaf as dhufne. Dhugaatti mormiin keenya har'an jalqabamne qabsoon kunis har'an jalqabamne kanaanis dhaabbata jedhee hin amanu. Uummanni keenya sibiilaan cabee sibiilaan tokkummaadhaan diina hamaa kana fuuldura dhaabbachuu qaba. Jalqabaa kaasee Abiy Ahmed gaafa aangootti dhufee kaasee waan jedhe qaba. Yoo na fudhachuu baattan ilmaan Oromootiin jedha yoo na fudhachuu baattan waggaa tokkoon kuma boodatti sin deebisa jedhe kakatee ka'e kakaasana hojiirra oolchuudhaaf jira. Har'a ilmaan Oromoo tokkummaan dhaabbannee bakka jirrutti bahaaf dhiyatti kaabbaa kibbatti amantii laga ganda utuu hin jedhin tokkummaan dhaabbannee diina hamaa seera kaakilee isaa Minilikiin ka'ee kan dhaadatee uummata keenya lafarraa balleessuudhaaf bobba'aa jiru kana dura dhaabbachuudhaaf as baanee biyya lafaatti iyyachuudhaaf wal qabannee harka tokkoon dhaabbannee mootummaa kana mormachuudhaaf as baane tokkummaan humnaa warri har'an wajjin as bahanis gosni gara biraa sanyiin adda addaas akkuma kan keenya miidhaman isin jiranii ammaaf diina tokko waan qabnuuf waliin dhaabbannee diina kana rukunna jedhee tan amanaa hiriira nagaatiif as baane. Wanni nu kakaase gabrummaa biyya jirtu ifa namni keenya achirraa du'aa jira, godaanfamaa jira, hidhaa jira, jiruun duriin gargari ammaan tana namni keenya sadarkaa jiraachuu dadhabuu irra gahee jira. Kun osoo kana dhageenyu achi dhaqnee gargaarullee dadhabnu asitti waanni nuti godhu keessaa xiqqaadha kun gabbaanee sagalee uummata keenyaaf ta'uun mootummaan biyya alaa mootummaan Kaanadaa warri PP'n ummata keenya akka itti gidirsaa jirtu akka itti dararaa jirtu akka beekaniif awareness uumuudhaaf as dhufne namni hubannoo akka argatuuf wanni saftirra goonees namni hedduun hin dalagu tarnaawutii namni hedduun dhufee akka tarnaawut godhee solidaaritii ummata keenya biyyaatiif garsiisuuf saniif akkas goone fuuldura immoo guyyaa hojii mootummaadhaatti ni goona. yeroo gabaabduu keessatti galatooma kanumaan jira. Baay'ee galatoomii jaalata har'a akkuma argamutti hiriira sabaa fi sablammoonni qindeessanii hiriira kana adda durummaadhaan kan qindeesse waldaa hawaasa Oromoo Kanaadaadhaati. Waldaan hawaasa Oromoo Kanaadaadhaa hiriira kana haala biyya keessatti deemaa jiru gochaa keessaafuu ajjeechaa suukanneessaa abbootii gadaa keenyaa fi dargaggoo keenyaa fi manguddoon keenya irratti mootummaan biltsiginnaa bantee tana dura dhaabbachuudhaaf hiriira bahuu qabna. Sanqullaa osoo hin tahin yeroo ammaan tanaa keessatti sirni nafxanyaadhaa baallii baasee geblaa baasee Oromiyaa dhabamsiisuu fi afaan Oromoo dhabamsiisuudhaaf kan akkanatti aggaammate kana callifnee teenyee ilaaluu hin qabu jechuudhaan gaanii fi marii goonuu lakkii sabaa fi sablammootaas warra nu fakkaatanii fi kaayyoo takka dhaabbii takka qabnu wajji waliin hirmaachuu qabnu jechuun iyyannaatti dhiheessinee gammachuudhaan fudhatanii akka har'aa agarte kanatti bifa miidhagaan keessaafuu koreen qindeessituudha.
waldaa hawaasa Oromoo Kanaadaa Ontaariyoodhaa kan GTA fi waldayni hawaasa Tigraay qindoominaan hojii boonsaa hojjetanii akkuma agartan kanatti itti fufaa namoonni baay'een tarii gartee madaa dabarterraa wal cinaa qabanii akkamitti waliin dhaabbatan jechuun ni mala. Wannin jiru takka yoo jiraatte hin dogoggorina maaliif yoo kan jettan taate dhugaadhaa hammeenya wal gidduu ni qabna madaan ni jirti garuu kan nuti as deemu maali kan nuti as deemaadhaa jiru kana dhabamsiisuudhaaf sirna afaan Oromoodhaa dhabamsiisuudhaaf warra saganteeffateetu arraan tana ministeera barumsaa nuuf ta'e namticha Biraanuu Naggaa ka jedhaniin kaniin siyaasatti ida'ameef Oromoo Itoophiyaa irraa ittisuudhaaf jedhee namticha kitaaba barreeffateetu arraan tana ijoollee teenya nu barsiisuu deema sagantaa barnoota ijoollee teenyaa lafa nu kaayuu deema wanni deemaa jiru Oromiyaa dhabamsiisuu waan taateef jecha yeroo akkanaa tana keessatti Tigreediisi sheeyxaana gaafa afur qabu wajjuu waliigallee guuzanutti waliigalanii as deemaa jiran kana dura dhaabbachuu qabna jechuudhaan murteessine ummanni Oromootis akkasitti akka fudhatuu ni badha. Galatoomii obbo Saayyaa hedduu galatoomii. Baay'ee takka saniin itti dhaamu yoo jiraatte ummanni keenya waa takka hubachuu qaba. Carraa harkame hunda irratti dubbachaatiin jira. Tunis maali? Yeroo ammaan tana Oromoo addaan qoqqooduudhaaf akka malee sagantaan lafa kaayyamtee jirti. Sagantaan karaa amantaatiin deemaa jirti. Oromoo wali kaasuudhaaf waan maraatuun takka yaada darbatteef qofa adhaan tana Oromoon bahaa fi dhihatti hundi kaatee karaa amantiitiin iyyaa jirtu. Warri hafarsaadhaa jiru. Warra Oromoon akka wal taatu hin feene. Warra Oromoon akka wal loltuu fedhu. Warra keessaafuu maqaa amantiittiin Oromoo adda facaasuu fedhu dirqama Amaaraatii, Nafxanyaatii fi Bilisiginnaa fudhatee deemu. Warra akkanaati if eeggadhaa. Khani gartee gabbahee maqaa amantiitiin lallabu hundi tokkummaa keessan diiguudhaaf kan barbaadu hedduutu jira. Tanaan isinin jaa galatoomaa tanumaan jaa. Ani maqaan koo Yaantu Gabbisaan jedhama. Har'aan kanas argamee uummata keenya biyya irratti gorraamaa manarraa ari'amaa qeen irratti gubachaa jiru warra bakkeetti rukutamaa jiranii dirooniidhaan waan adda addaatiin Abiy kan fixaa jiru isaaniif sagalee ta'uudhaaf nu feessira. Hedduumminni nama har'aan tana ba'ee hedduu si gammachiise maal irraa agartee koomunitiin lamaan walitti dhufanii waan kana godhuu irratti. Hedduu na gammachiiseera hamma nu yaadne olitti yoo arganne nama keenya guyyaarra galatomaa jenna hunduma isaaniitiin iyyuu gara fuulduraatti kana caalaatti irratti hojjechuu yaalla. Hedduu natti toleera guyyaarraas dargama. Isinis warri koomunitii Oromoodhaa warri waan kana qondeessan hundi Oromoo galatoomaa isin galatoomaa jechuun barbaadanii malee yeroon harkeen harkanne asumaan kaasee nuti akka hegereenii networkii galatoomaa isin jechuu barbaanna. Kana booda hoo qophiin teessan itti fufamu akkami? Kana booda qophiin keenya amma dandeenyetti Oromoo magaalaa Torontoof naannaa ishee jiran hundumaa qaqqabnee walii wajjin hiriiruu akka dandeenyu wajjin dhaabbachuu akka dandeenyu irratti hojjechuu eegalleerra. Warri sabaaf sablammoonni irree gara fuulduraatti wajjin akka dhaabbatanii sagalee nuu ta'an isaaniin barbaanna. Galatoomaa innaa warra kanaan dura dhufeef warra sichi dhufeen immoo daraan hafinaa jechuun jaalladha. Arraan tana wanni dhufneef hiriira bahuudhaa fi uummata keenya kan sagalee hin qabne kan biyya keessa jiru kan arraan tana ukkaamamee humna hin qabneef humna ta'uu fi arraan tana asitti argamne. Hedduumminni namaa si gammachiisee jira. Hedduumminni namaa si gammachiisee jira. Hedduumminni namaa dhugumatti isinii himuudhaaf yeroo waggaa 30 kabaanu caala arra kabaanu Oromoonis wayyooytee baate nama hedduu ba'ee akkasumatti illee CBC 24dha miidiyaaleen adda addaallee dhufee nu dubbisee jira hedduu gammachuudhaan hiriira kana gaggeeffanne galatoome waan nagaafatteef. Galatooma. Thank you for joining us. Why we are here today, and starting with your name and where you're from, which community, and tell us about the Hegereen News Network. Thank you. Thank you very much, HN Media. My name is Yaman Abraha, and I am the chairperson of Tigrayan Association in Toronto, and I'm also executive member of Association of Tigrayan Communities in Canada.
And today, together with our Oromo brothers and sisters and other nations and nationalities, we are here mainly for three objectives. The first objective is to show solidarity with our people back home. We have to tell them that we are with them. We are with them all the way until freedom. The second objective is to the international community. The international community has been putting a statement, a toothless statement, and there have never been any meaningful action. They have never put any meaningful sanction. They have never imposed any form of sanction on individuals as well. So we want to pressure the international community to go further than a statement of concern. Third, and the most important thing, is to the government of Canada. We are Canadians. We pay tax. We want to make sure our tax money is not used to kill our family. Sadly, that's the truth. I pay tax, and my tax money is being channeled to Abiy government to kill my own family. And I have the right to stop it. I have the right to stop it. And we have to come out and say it in a stronger terms. Thank you. Canada, stop funding genocide! 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 Sanction Ethiopia! Sanction Ethiopia! Ya magala tuji gabala lota odan ke dirai kaya lota odan ke dirai kaya lota ya dataka Matiru ya dataka, pataka, matiru hasawaka, bilisu matega, madamaka. Thank you.